Tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako Hadannoon kosi yeroo hunda abbaaste tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako mootummaan samiirra kanetteen dhaalamu boqonnaa haaratti kanetteen ce'amu fooniif dhiiga keetu anaaf galaate abaarsi dhaloota isaan qulqullaa'e yaadannoon kosi yeroo hundaa abbaaste tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako Hafuura keejjira keessa qaama kooti kanaan siin wal bare iyyafannoon miti dhahannaan onnee kosiin to'atama waan hundumaa dhiise siifana banama yaadannoon kosi yeroo hundaa abbaaste tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako Calaqqisa Museen ilaaluun afeera handaqiin dukkanaa karaa kee ifeera inni kan facaase summi keessa kootti na fayyiste gooftaa ol baatee fannootti yaadannoon kosi yeroo hundaa abbaaste tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako Igni abelida inni dhangale harrasni iyyatariba eroge yaa Yesus kan kee difama dubbata fayyisa lubbuko foddo galata yaadannoon kosi yeroo hundaa abbaaste tabenyada Yesus fayyisa lubbuko iglike balleessa barsako Yesus fayyisa lubbuko iglike ake abarsako
Yaadannoon koosii yeroo hundaa Nabbaastee tabeenya addaa Iyesuus fayyisaa lubbuu koo Dhiigni kee balleessa baasa koo Iyesuus fayyisaa lubbuu koo Dhiigni kee haqee abaarsa koo Dhiigni ilma isaa Iyesuus Kiristoos cubbuu hundumaa irraa nu qulqulleesseera. Ergaa Yohannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 7.